Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqaba. Qophii har'aa keessatti nageellee filannoon haqamtee irdeebiin geggeeffamtuulee dorgomtoonni garii sagalee hin kennan. Sagalee isaan gaafa gaggeeffatan kasaanii mirkanaa'ee jira. Kiyyammoo anaa fedhamee lammatarra deebi'amuu hin danda'amu waan ta'eef guyyaa sanis sagaleen biyyanaa kabajamuu hin dandeenye akkasiin irraa hammaatee kabarsa kanaallee akka nageellee irralleetti. Akkaawuntiin miidiyaa hawaasaa akkamiin nam jala butama? Bara marsaalee hawaasaa rakkoo biyya keenya keessatti deebiin mul'atuun ijoon tokko paaswordii salphaa fi akkasuma immoo hiriyyootaa fi wal beekumsaanii paaswordii walitti agarsiisuudhaan namoota. Loltoonni Itoophiyaa waraana Tigraay tirmaatan ergama eegumsiiwwanii takka hin hirmaanne gaafiin dhiyaate kanaaf oduu dabalataan waliin turaa an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii godina Gujii naannoo filannoo nageelletti sababa maqaa fi mallattoon dorgommii dhuunfaa tokko hin mul'atiniif boordiin filannoo biyyaalessaa sagaleen akka hin kennamne murteessee ture. Haa ta'u malee buufataalee 100 sagaleen kennamee ture. Boordiin filannoo buufataalee 30tti filannoon akka taasifamu ibsuun ni yaadatama. Dorgomtuun dhuunfaa naannoo filannoo nageellee Aadde Duree Budee buufataalee 139 keessaa maaliif 30tti gaggeeffamaa jira gaaffii jedhu akkanaan deebifte. 30 gaggeeffamaa inni irraa hafe marsa darbee osoo boordiin filannoo dhooguu gaggeeffame jechuudha inni hafe foon erga gaggeeffameen boodatti immoo boordii filannoolee jaarsummaatti ergatanii jaarsummaa san boordiin filannoolee fudhateetiin filannoon gaafa san gaggeeffame haa fudhatamu haala kaa'amu sagaleen jedhamee kallattiin fe'ameefii jira. Already ammaan kiyya guyyaa sani ammaan ajaja boordii filannoo kabajee gaasan sagaleen boordii filannoon dhaabateera waan jedhameef sagalee kiyya guyyaa hordofachuu hin dandeenye achi asillee mooyyuu boordiin filannoo haqameera innaa hayyee marsatti aanu paartii waliin gaggeeffachuu danda'a waan jedhu abdii qaba ture deebi'anii immoo isaan jaarsummaadhaan ammas irra deebi'anii filannoon sun mirkanaa'uu qabadhanii mirkaneessanii fi paartii fi kiyya sagaleen guyyaa salee jalaa bittinnaa'e jechuudha. Kun dhiibbaa sirraan hin gahu? Dhiibbaa guddaan irraan ga'a ani komiyyuu dhiyeeffadheera boordii filannootti ankomii dhiyeeffadheera ajaja boordii filannoo kabajee guyyaa sagaleen filannoon gaggeeffamu dhaabii jennaan dhaabsisee jira. Deeggartoota kiyya gadi buusee sagalee kiyya hordofachuu hin dandeenye sagaleen kiyya jalaa bittinnaa'ee jira. Filannoon sun guyyaa san gaggeeffame analleef dhiibbaa qaba waan ta'eef na haalaan lamuuti jedhee boordii filannoo iyyannoo galchee jira. Haga ammaa deebiin naa kenname hin jiru. Sagaleen kiyyas bittinnaa'ee bakka amma akka hin dorgomiin hin qixxe jechuun hin danda'a jechuudha. Sagaleen kiyya hin jiru. Already ana qofaati buufata 100 fi sagalee ana qofaati irra hin deebi'u. Kanarraa ta'ee sagalee isaan gaafa gaggeeffatan kasaanii mirkanaa'ee jira. Kiyya immoo anaa fedhamee lammatarra deebi'amuu hin danda'amu waan ta'eef guyyaa sanis sagaleen kiyya kabajamuu hin dandeenye akkasiin irraa hammaatee kabarsa kanaallee kan nageellee irralleetti har'a gaggeessaa jiran kan amma immoo baajata qabaadhee ani hordofachuu hin dandeenye. Akkanaaf warratti sagaleen kennanii jechuudha. Sagaleen kennine an bakka sagalee yoo uummati sagalee naa kenne meebi boordiin filannoo haqummaarra dhaabatee sagalee san laakka'ee waan uummati naa kenne yoo naa galmeesse alatti an sagalee kiyya hadhas hordofachuu hin dandeenye maaliif jennaan tokkoffaa maallaqa qabu guyyaa san fixadhe aniin. Komii qabdu kana boordii filannootti dabarfattee arra. Guyyaa sanirraa kaasee hanga namuma sanii boordii filannootti barreeffama an galche kana jechuun ani ajaja keessan kabajee sagalee guyyaa gaafa 14 gaggeeffachuu hin dandeenye filannoon hin jiru dhaabachiisinaan jenna anis dhaabachiisee jira anirra hirmaachuu hin dandeenye filannoo sanii kanaafuu boordiin filannoo akka fala naa kennu lammaffaa immoo kisaaraa keessa ture guyyaa san ganama ijoollee bobbaasee achiin bahanii erga achiin bahaniin boodatti filannoon dhaabateera innaa ijoollee san de'isee maallaqa kaffalee durgoo bobbaase kennee fi bobbaase deebi'ee fudhachuu hin danda'u kisaaraa guddaa keessadha. Kanaaf kana naa beekaa hidheeni boordii filannootti barreeffamaan galche. Furmaanii maal jettee yaadda? Amma furmaanni kana irra naa deebi'u jechuudhaafis rakkisaadha. Kanaaf boordiin filannoo tokkoffaa ammaan balleessaa kana boordii filannootii kenna. Maali jennaan araaf paartiilee keenya ajajatti kennee eega dhaabachiisan hin jedhe dhaabachiisnee jirra sagalee san deebisee mirkaneessuun turre jechuudha. Meebi amma gama seeraatii meebi himachuufa maali wanni jedhamu ani amma humnaa hiikanaa iyyuu qaamaa gana ga'u himadhullee hin qabu. Already dimokiraasummaan filannoo rakkisaadha kallattii jedhu ani yaadaan qabu amma. Galatooma Aadde Duree. Hayyee ulfaadha. Obbo Takkala Uturaa akka duraanii mallattoof maqaan isa dhabamuun komii boordii filannoo dhiyeeffate dorgommii keessa ba'uu hima. Sabab dhuunfaa fi uummata rakkisuun barbaannee jedhe.
guyyaa ganama gaafa 14 filannoon saayitoota hangafa jennu kaan irratti geggeeffame jechuudha. Guyyaa darbu sila filannoon maqaan kiyyalleen keessa galee irra deebi'ee paagumee tokkotti filannoo akka geggeeffamu murtaa'ee guyyaa dura. Boodarra immoo isaanii akkana murteessanii jiranu ergaan isaanii guutuma guutuu bakka maran naqqabnee kuuniin filatee kuuniin filannee dubbiin burraa burree teessee jennaan. Bakka eeguma dogongori simbira ta'ee kanaafuu uummata dhamaasuun ammas filannoo jettanii ammas yeroo itti aanus filannoo jettanii uummata haala rakkoo nagayaatiin nu rakkataa jiru olii gadi raasuun hin barbaachisu itti deemaati. Kanaaf hin dhabinaa itti deemaa jedheeni an keessa miila guuradhe zeen bakka hafte san irratti guutatu jiranii jechuudha. Warri filannoon irra geggeeffamuuf kan beeku akka. Infaat dorgomree namoonni nu haasofneen adde dureen faanii anarraa sagalee yuun kennannee jetti. Infaat dorgomuu jirree atileen hin dorgomtu isileen hin dorgomtu enti dorgomuu jira. Akkas taanaan namni dorgomu warruma Prosperity Party bakka namni dorgomu. Yaa'u dorgommi namni tokkochi qoftee gadi haase silaa dorgommi hin jedhamu. Namuma warruma Prosperity Party irratti dorgomu garuu izeemaan namni tokko paarlaamaa irra jira jedhama. Akka sanirraa hafe namni dorgomu paartii badhaadhinnaati jechuudha kan filannoon kennamuuf sagaleen kennamu. Galatooma obbo Takkalaa. Ulfaata. Yoo inni illee hin dorgomne maaliif haqamee gaaffii jedhutu jira. Boodii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiif gaafatama Oromiyaa akka ta'e obbo Ragaasaa Galataa filannoon irraa nagaan geggeeffamuu hima. Koomii adde dureen kaafteerraa akkan jedha. Seena biraan keenya egaa amma yoonaatti alagahee achi ganama saa 12 calqabanii amma 12tti hojjechuun namni egaa filachaa oolan jedhuun dhaga'ee waan isheen hin dorgomtee sanii ani hin beeku waan qaqqabis hin jiru. Koomiinis immoo koomii kana deebisuudhaaf immoo isaanitti dura dhiyeeffataniitu xalaa'anii jechuudha. Achiin mirga qabu achi gaaffii gaafatan annee sana mirga isaanii argatu deebii jechuudha. Nuti immoo biiroon keenya asii Finfinnee jira waan kana achis bilbilanii waan nutti hin jiru namni tokko koomii yoo dhiyeeffatee achumatti warri koomii dhaggeeffatee deebisu achi jiru namni 3 jechuudha. Buufata filannoo dadhabe immoo gara walitti naannoo filannoos immoo jiru namni 3 achitti deebi'aaf jechuudha. Kanarraa yoo darbe immoo gara boordiitti biyyoolessaatti darbaa jechuudha akka seeraatti. Yoo filannoon tun duraanii nam tokkotti maqaan isa hin galmaa'iniif haqame yoo namni kun ammallee hin dorgomne maaf geggeessan ree? Komiin amma akka boordiitti nu qaqqabe hin jiru. Dalloo Oromiyaatti jechuudha. Murtee kana immoo kennuudhaaf maaliif akkas ta'ee ani jedhu san si deebisan waan hin beeku hin qabu. Galatooma obbo Ragaasaa. Isinis galatooma kana wanti jiru egaa. Ogeeyyiin miidiyaa torbaan lamaan dura jarmiyaalee miidiyaa lam keessa ukkaanfamanii fudhataman hagiyoonaa eessa akka jiran hin beekamu jedha bukkatoon isaanii. Hojjettoonni hawwiloo miidiyaa fi Itiyoo Fooram YouTube kataanii gaazexeessonni 15 erga hidhamanii torbaan tokko caalu hagiyoona garuma murtiitiin dhiyaan. Bukkatoon isaanii Tadala Gabramadiin namoonni kunneen eessa akka jiran maatileen beekuu hin dandeenye jedhu. የአውሎ ሚዲያ ሰራተኞች የተያዙት ዛሬ 9ኛ ቀናቸው ነው። ጋዜጠኛ አበባዬ የተያዘው ሐሙስ ዛሬ 8ኛ ቀን ነው። Hojjettoonni Awuloo Miidiyaa erga qabamanii har'a guyyaa 9ffaa isaaniiti. Gaazexeessaa Abbabaa Baayyuu kamisa darbe qabame har'a guyyaa 8ffaa isaati. Gaazexeessaa Yaayyee Saw akkasumas Tsaggaa Za'ab erga qabamanii har'a guyyaa 7ffaa isaaniiti. Ka qabaman poolisii federaalaatiin. Fakkeenyaaf ajajji gaazexeessaa Yaayyee Saw irratti ba'ee gara poolisii federaalaatti akka fudhatameedha kan nutti himame. Kaanis biiroo qorannoo yakkaa poolisii federaalaa akka jiranidha. Maatiinis haga jimaata darbeetti deemee achitti gaafataa tureera. Isa booda garuu gadi dhiifamaniiru asiin jiran jechuudhaan ibsan. Ergasii maatiin isin argine mana murtiittis hin dhiyaanne. Akkaataa labsii haaraa miidiyaa irraa baay'een gaazexeessaan tokko hojii miidiyaan wal qabatee yoo shakkame osoo himati irratti hin banamin qabamuu hin danda'u jedhu. Yakki isaan ittiin shakkamanii hidhaman hojii miidiyaa isaan hojjetaniin kan wal qabate yoo ta'e labsiin kun ba'uu isaa bu'aa hagamii qabaa jennee gaafanne. በፍጥነት እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ያው ሁለቱም ሚዲያዎች ሀገሪቱ ያለውን ቀውስ የፖለቲካ ሁኔታዎች kan ta'uu danda'u kanuma sababni isaa miidiyaaleen lameen haala siyaasaa biyyattii loogii malee gabaasaa turan kanarraa ka'ee natti fakkaata olaantummaan seeraa kabajamuu qaba kanneen qabaman mana murtiitti dhiyaachuu qabu kan jennuufis labsii haaraa ba'e irraa kaaneeti gaazexeessitoonni kunneen mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun isaanii waan nu dhiphiseef maatiin gara komishinii mirga namoomaa deemee iyyatee ture. Komishinichis ni dhiyaatu jedhee nutis eegaa turre garuu hanga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaan maatiinis eessa akka jiran hin beekan
erga abdii kutannee booda gara qaama bilisa baasu habeas corpus deemneerra. Jarmiyaan dhimma gaazexeessitootaaf dhaabbate CPJ'n gamisaatiin mootummaan gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa hidhatamaan akka hiikuu fi hojjettoota damee miidiyaa hacuucuu irraa of qusatu akeekachiisa. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii ajjeechaa pireezidantii Haayitii Juvenal Moiz hordofee magaalicha keessatti lolii qawwee poolisootaa fi namoota ajjeechaa isaatiin shakkaman jidduutti jabaate hoogganaan poolisii biyyattii ammaatti shakkamtoonni 4 ajjeefamuu fi 2 hidhamuu hima. Pireezidantichi kun halkan kalee mana isaatti ajjeefame. Pireezidantii Yuugaandaa Yoweri Museveni afaan Kiswahilii afaan Afrikaa tokkoomsuu waan danda'uu fi lammiileen Afrikaa afaan kana akka dubbataniif yaamicha dhiyeesse. Museveniin afaan Swahilii afaan bilis ta'e kan namni tokkolleen kii jedhee falmuu danda'u miti jedha. Afrikaa keessaa Swahiliin Keenya, Tanzaniyaa, Yuugaandaa, Buruundii, Ruwaandaa fi Koongoo dubbatama. Loltooti Itoophiyaa waraana Tigraay irratti hirmaatan ergam nagaa eegsisuu akka hin bobbaafne walitti qabaan koree hariiroo dhimma alaa Ameerikaa gaafate. Seneetar Bob Mendez xalayaa barreessaa olaanaa UN'if barreessanii loltoonni kun sarbamiinsa mirga raawwachuu keessaa qooda akka hin qabne mirkanaa'utti ergam nagaa eegsisuun akka hin hirmaanne gaafate. Addunyaa irratti qaamoleen akkaawuntii namoota cabsanii seenan heddachaa jiraachuu fi maallaqa $1 miliyoonaan lakkaa'amu saamaa jiraachuu ogeeyyiin ICT dubbatu. Rakkoo kanaa fi kanneen nama saaxilan keessaa tokko ammoo furtuu yookiin paasword laafaa ta'e qabaachuu. Rakkoon kun yeroo dhiyoosaas Itoophiyaa keessatti yaaddessa ta'aa dhufe. Torbee kan keessatti akkaawuntii fi peejiin Facebook namoota hedduu akkasumas miidiyaalee butamuu dhaga'ame. Ogeessi ICT Abdiisa Baancaa Jaarraa maloota akkaawuntiin ittiin saamamuu fi akkamiin ofirra qolachuu akka danda'amu nutti hima. Eeliyaas Mulugeetatti dubbisa. Bara marsaalee hawaasaa rakkoo biyya keenya keessatti deddeebiin mul'atuun ijoon tokko paaswordii salphaa fi akkasuma immoo hiriyyootaa fi wal beekumsaanii paaswordii walitti agarsiisuudhaan namoonni waliin yeroo dheeraa jiraatanii yookiin immoo odeeffannoo walii beekanii jedhan gaafa waliin mufatanii jedhan wal jalaa bututu sababa tokkoffaadha. Inni yeroo ammaa dhaabbatuma feesbuukiitu rakkisee jiru garee hattoota Baangilaadesh irraa ka'u tokko jira. Maaleeshiyaa keessa ijoollee Baangilaadesh tokko vaayirasii iskaam godhanii jira. Yeroo baay'ee amma sababa ayyaanaatiin wal qabatee qophii wayii yoo jiraate suuraa babbareedaa vaayirasii itti fe'ame linkii beeksisa garaagaraa fakkaatu wayii inboksiidhaan namatti ergu namni inboksii san yeroo tasa namni ta'e natti ergeeti ani inboksii san banee yoo ilaale vaayirasiin akkaawuntii kan koo infoormeeshinii isaa guutuu fudhata paaswordii isaa jechuudha. Paaswordii akkaawuntii ittiin baname guutuu kana fudhatee yoo jedhe odeeffannoo akka odoo ani hin beekin hiriyyoota kan koo hundattuu deebiseeti hojii erga imeelii masan jechuudha. Akkaataa saniin odeeffannoo guutuu kana ol kaa'ata warri vaayirasii kana erge. Vaayirasiin kun odeeffannoo kana fuudhee dhaabbata jalqaba isa vaayirasicha san qindeessee gadhiisetti odeeffannoo erga waan ta'eef yeroo barbaachisaa ta'etti dhaabbanni sun yookiin garee hattoota sun akkaawuntii keenya keessaa nu baasaniiti akkaawuntii keessa seenuu danda'u. Paaswordii sasalphaa fakkeenyaaf moobaayila irratti illee koompitara irratti illee feesbuukii irratti illee iimeelii illee paaswordii wal fakkaataa lakkoofsa bilbilaa fayyadama namni biyya keenya yeroo baay'ee kana tilmaamuun immoo namatti ulfaatu salphatti namni tokko paaswordii isaa lakkoofsa bilbila nama saniitti galcheeti akkaawuntii san keessa seenaa achi booda immoo abbaa san keessaa baasee ofii adimiinii ta'a jecha peejota hordoftoota hedduu qaban haala saniin butamu yeroo baay'ee biyya keenyatti. Namni of eeggachuuf sosochii intarneeta gubbaa godhu keessattuu kan marsaalee hawaasaa feesbuuk gubbaa of eeggannoo gochuu qabu salphumatti gorsa kennitu maalidha? Paaswordiin bakka garaagaraatti fayyadamnu garaagarummaa wayii qabaachuu danda'uu qaba. Paaswordiin yeroo hundaayyuu kan guutamu paaswordii jabaa ta'uu qaba. Qubee guddaa of keessaa qabaachuu qaba. Qubee xiqqaa of keessaa qabaachuu qaba. Mallattoo akka ilbee yookiin ekskilaameeshinii mallattoowwan wayii itti dabaluu qabna. Lakkoofsa itti dabaluu qabna. Akkasuma immoo baay'inni isaa 6 gadi ta'uu hin qabu jedhama ogeessotaan yeroo gorfamu. Two factor authentication kan jedhamu hagam barbaachisaadha? Authentication factor kan jedhamu appilikeeshinii authenticationii kanaaf hojjetameeru jira. Play Store irra jira. Appilikeeshinii sanii peeji feesbuukii keenyaan linkii walitti goona. Yeroo akkaawuntii keenya bakka biraatti yookiin immoo koompitara haaraa irraa namni seenu cal jedhee loogiin godhuuf jechuudha. Loogiin paaswordii sirrii illee galchanii jennaan koodii appilikeeshinii sun jenereet godhu akka itti galchan gaafata. Koodiin sun immoo bilbila abbaa akkaawuntii isa irra qofa jira waan ta'eef gara jiree argamuu hin danda'u. Abbaa akka bilbila isa harkaa qabu qofatu appilikeeshinii
appilikeeshinii san banee koodii isa irra ilaalee itti galchuu danda'a jechuudha. Two factor authentication inni biraa immoo lakkoofsa bilbilaa keenya akka minteejiin koodiin lakkoofsa bilbilaa keenya irra ergamus gochuu dandeenya jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ganumaa agborii naga waaqa kee bulaa.